Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu. Viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas akkamitti karaa salphaa ta'een yeroo nufi sabskiraayiberiin keenya kuma guute wacaa horii namoonni baay'een dura hir'ata. Viidiyoo babbareedaan dalagnee fi viidiyoon keessan bareedaa ta'us beekamtii gurguddaa yoo qabaanne karaa salphaan itti wacaa horii guuttatan tokko ni jira. Yookiin taangaa viidiyoolee qabnu jalaa wacaa horiin keenya waggaa yoo guute ekspaardi ta'aa deema monitaayizii osoo hin ta'in bilaash waan ta'aa deemuuf karaa salphaa ta'een akkamitti akka waggaa osoo hin guutin torbaan tokko lama keessatti sheer linkii chaanaalii keenyaa pileeylistii kiriit goonee sheer namarra godhuudhaan waliif taphachiifnee karaa salphaa ta'een akkamitti akka moonii guunnuun isin agarsiisa. Egaa kallattumaan hordofaa jechaa warri Astaayituu sabskiraayib godhin chaanaalii keenyaaf haaree horii taatan chaanaalii keenya Astaayituu sabskiraayib godhaa. Akka yeroo hundi viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jechaa. Kallattumaaniin gara viidiyootti isinii seenaa jalqaba maal godhanii dirqama viiwiin biyyoota garaagaraa keessatti kafaltii yuutuubiin kafalu garaagara. Saniifuu warreen ispeeshaalii biyya alaa jirtan hedduu carraadhaa nama biyya keessa jiruuf viidiyoo viiw godhuun akka nama deeggarsa tokko godheetii viidiyoo viiw walii godhaa jechaa. Jalqaba yeroonii fi pileeylistii kiriit godhanii viidiyoo garaagaraa viiw walii gootan karaan salphaan itti viidiyoo viiw walii gootan koompitara yoo ta'e karaa salphaa ta'een siistamni bareedaatu jira. Viidiyoo kanatti aanu irratti hedduu bareechee yoonii fi viidiyoo kanarratti laayikii fi sheeriin keessan baay'eetu koomeentiin keessan yoo naa barreessitan viidiyoo itti aanu irratti akka torbaan tokko keessatti sa'aa 4,800 ol itti daawwatamutu jira koompitara irratti. Koompitara tokko yoo qabaattan yookaan nama koompitara qaburra sheer yoo gootan karaa salphaa ta'een guyyaa torba keessatti sa'aa 4,800 ol akka itti daawwatamutu jira. Osoonii fi yuutuub koomunitiin irratti hin beekne karaa salphaa ta'een. Saniifuu viidiyoo kanarratti dura laayik sheer koomentiin yaadni keessa yoo baay'ate viidiyoo itti aanu irra bareechisan isiniif dalagaa yeroo itti aanu keessatti jechuudha. Saniifuu har'aaf yeroo nuti viidiyoo gabaabaa tokko bannee olii daawwannu viidiyoo fakkeenyaaf sa'aa takka dheeratu yoo ta'e karaa salphaa ta'een viidiyoo daqiiqaa muraasa keessatti fixuun ni danda'ama. Akkamitti yeroo nuti viidiyoo pileey walii goonu akkamitti intarneetii gahaa yookaan waayifuma tokko qabaannaan viidiyoo nama barbaadne viidiyoo sa'a lama dheeratu daqiiqaa 20 osoo hin guunne keessatti taphachiisanii fixuun ni danda'ama. Akkasumattis pileeylistii adda addaa kiriit waggaa godhanii waliif ergitan viidiyoo pileey waggaa waliif gootan karaa siistama kanaan yoo nuti pileey waliif gootan baay'ee bareedaadha. Karuma salphaa ta'een daqiiqaa sa'a lama viidiyoo sa'a lama dheeratu daqiiqaa 20 hin caalle keessatti waliif pileey godhuun ni danda'ama jechuudha. Saniifuu karuma salphaa ta'een jalqaba akkanaan siistama salphaa isiniin ji'a kanatti fayyadamuuf jalqaba viidiyoo erga kana bantaniin booda maal gootanii viidiyoo pileey osoo hin godhin ogaanni eegalee istooppi godhuudhaan maal gootanii iddoo sitiingii bilbilaa fakkaatu kana dhuftan ispiidiin isaa akka yeroo gabaabaa ta'e keessatti osoonii fi yoo amma fakkeenyaaf viidiyoon kun sa'a lama yoo ta'e osoonii fi sa'a lama guutiin daqiiqa 20 keessatti ispiidii addaatiin xumuruudhaaf viidiyoo dheeraa sa'a lama ol dheeratu fa'a karaa salphaa ta'e yeroo gabaabaa keessa fixuuf bikka sirreessuu qabdan sitiingii kana adjasti godhuun dirqama ta'a jechuudha. Bikka sitiingeetti kanarra dhuftanii kilik gootanii ergasiin booda maaltu jira kwaalitii bakeettiitu jira. Kwaalitii irra kilik gootan kwaalitii bakeettoo kana aawutoo irra jira yeroo baay'ee viidiyoo tokko bantanii yoo pileey gootanii saniifuu 144p isa jiru kanarra kilik godhuun dirqama ta'a. Maaliif kwaalitiin waayifaa keessanii guddaa yoo ta'es akka viidiyoon keessa yeroo gabaabaa keessatti taphatee isinii dhumu godhuuf. Inni lammaffaan immoo sitiinguma san keessatti deebisanii pileey baak spiid bakeettu jira noormaaliidha yeroo hundaa'u noormaal kan isa dura san noormaal isa jiru san gaddeemtanii 1.25 1.5 1.75 jira gabbuutanii isa dhumaa lamarra gootan jechuudha. Lama jechuun haayi ispiidiidhaan akka viidiyoon taphatu jechuudha. Saniifuu pileey gootanii itti dhiiftanii ilaaltan. Ganaa viidiyoon kun ispiidii addaa ta'een taphatee nama saniif dhumaa jechuudha. Laalamummaa olaaluu dandeessan. Viidiyoon daqiiqa 4 fi sekoondii 5 dheeratu kun ispiidii addaatiin deemee osoo inni fi achi hin gahin dhuma akka addaatti. Saniifuu akkana siistama kanaan pileeylistii viidiyoo walirra ergattanii yoo pileey waliif gootan hedduu wacaa horiin keessa yeroo gabaabaa keessa guyyaa muraasa keessatti 4,000 guutaa siistamni itti koompitara irratti akkana godhanii torbaan tokko keessatti sa'a
kuma furii fi dhibba saddeetii ol ittiin play waliif godhan ni jira. Garuu YouTube community'n akka hin beeksifnetti play waliif godhuun bareedaan ja'a. Saniifuu siistama koompitara irratti itti play godhan yeroo itti aanu keessa bareecheetiin isin hojjedhaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaan yeroo itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii nagaan tura.